Hi, akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo gahaarra kan hojjennu smuuzii yookiin juusii kan bareedaa kana kan fakkaatu wajjin hojjenna. Afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Ani blueberries kan isaa fruuta blueberries kan jedhamu kan isaa hojjenna. Akka argitanitti wanta nama barbaachisu qopheesseera. Kubbaayyaa tokko blueberries, muuzii tokko, akkasumas itittuu yookiin Greek yogurt, fallaana shoorbaa tokko, chia seed fallaana shoorbaa tokko, talbaa kaanii kan daakame, fallaana shaayii tokko, peanut butter yookiin dhadhaa lawuzii, teemira lama, akkasumas aannan barbaaddanii fayyadamuu hin dandeessu. Ani aannan kaashuu milk kan jedhamu isa kan isaan fayyadame jechuudha. Amma akka argitanitti wanta hundumaa qodaa juusarii koo keessatti gasheetanii dandaaka. Muuziitti naqee, talbaatti naqeera. Egaa waan hundumaatti naqaa itti jechuudha. Egaa juusii kana ciree irratti yoo dhuddanii baay'ee gaariidha. Maaliif garaa nama qabata. Dafee isin hin balleessu. Kanaaf egaa furdina gad hir'isuudhaaf isin gargaara. Egaa ganama tokko burcuqqoo tokko yoo dhuddanii kana guyyaa guutuu isin hin beelessu jechuudha. Waan baay'ee wanta qabuuf. Isa booddee egaa maashinii juusarii kootiin nan daaka kana fakkaata. Tole egaa isa booddee egaa burcuqqootti qiceetanii egaa nan dhuga jechuudha. Egaa wanta nu hordoftaniif hedduu galatooma. Viidiyoo gara biraatti immoo amma wal agarruutti ulfaadhaa isiniin jedha. Nagaatti.